Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee Generation nageenya badhaadhaa. Mata dureen keenya har'aa deebii qorumsa ministirii kutaa jahaffaa kan bara 2018 kan waliin hojjennu ta'a. Kanaafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kiyya. Qajeelfamni itti aanu immoo gaaffilee 21 akka 22 jiranii himoota tartiiba sirrii hin taaneen dhiyaatan irratti hundaa'uun deebisi. Himoonni kun tartiibni isaanii tokkoffaa. Mirrisni kun uummata Harargee biratti baay'ee beekamaadha. Afwalaloo hedduu uummanni Oromoo qabu keessaa tokko mirrisa. Kanaafuu uummanni seenaa, aadaa, ilaalcha, gootummaa fi kan kana fakkaatan ibsuuf mirrisatti fayyadama. Afur, afwalaloon Harargeetti beekamaa ta'e kun akkuma afwalaloowwan biroo afaaniin dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe. Gaaffiin 21ffaa tartiibni himoota kanneenii yoo sirreeffame himni jalqaba ta'uu qabu lakkoofsa kamirratti kan argamudha jedha. As tokkoffaarra kan jiru mirrisni kun uummata Harargee biratti baay'ee beekamaadha. Kun tokkoffaan ta'u. Lammaffaa afwalaloon hedduu uummanni Oromoo qabu keessaa tokko mirrisaa jedha. Kanaafuu gaaffii lammaffaarra kan jiru kun tokkoffaa ta'uu danda'a. Gaaffiin itti aanu tartiibni himoota kanneenii yoo sirreeffame himni dhumarra ta'uu qabu lakkoofsa kamirratti kan argamudha jedha. Ayyaa ilaallu. Mirrisni afwalaloo kanaafuu afwalaloon Harargeetti kanaafuu sadaffaarra kan jiru kun dhumarra ta'uu danda'a. Sadaffaarra kan jiru dhumarra ta'a jechuudha. Kutaan sadaffaa caasluka. Qajeelfama kana jalatti gaaffilee 23 haga 30 jiran haala gaafatamteen deebisii jedha. Gaaffiin 23ffaa marartuun kophee bitatte. Marartuun kophee bitatte hima kana keessatti maqaan dhuunfaa qabi. A. Kophee. B. Bitatte. C. Marartuu. D. Kophee bitatte. Marartuun maqaa dhuunfaati. Godaanaan huccuu diimaa uffachuu jaalata. Hima kana keessatti maqibsiin kami? Maqibsiin A. Huccuu. B. Diimaa. C. Jaalata. D. Uffachuu. Hima kana maqibsiin diimaa. Huccuu diimaa jechuudha. Fayyisaan gara Adoolaa deeme. Hima kana keessatti matimni kami? Matimni Adoolaa. B. Gara C. Fayyisaa. D. Deeme. Matimni Fayyisaadha. Jechi barataa jedhu birsagatti yoo qoqqoodamu kan sirrii ta'e kami? A. Barata kanuma ta'a. Sagaleen kana kukkutuudha. Barata jedha. Kanaaf inni kun sirriidha jechuudha. Akka kanaan ta'u kan itti qoodamu birsagatti akka kanatti isin qoodamu. Himoota asii gadii keessaa himni salphaan kami? A. Inni waan barateef adabame. Waan barfateef dhiifama. Inni waan barfateef adabame. Hima salphaa miti kunis. Tola ishiin mana barnootaa deemte. Mootiin mana barnootaa deemee deebi'e kun hima dachaati. Inni waan dheeboteef bishaan dhugee. Kanaafuu himni salphaan tola ishiin mana barnootaa deemte kan jedhu deebii ta'a. Ani bara jireenyaa bakka duwwaa keessatti nama akkas tattaafatu hin agarre. A. Ishee. B. Isaa. C. Isaanii. D. Koo. Ani bara jireenya koo keessatti koo kan jedhu kun ni ta'a jechuudha. Himoota asii gadii keessaa kan gocha yeroo ammaa raawwatamaa jiru agarsiisu kami? A. Margaan boru ganama ni dhufa ta'a. Kun waan gara fuulduraatti ta'u agarsiisa. Gocha amma raawwatamaa jiru waan agarsiisu miti kuni. Baan bultuun kubbaa miilaa taphatte kun gocha darbe agarsiisa.
Caa nuti afaan Oromoo barachaa jirra. Yeroo ammaa gocha godhamaa jirudha. Daan dirribaan gara mana barnootaa deemee kun gocha yeroo darbe agarsiisu. Kanaaf caan deebii ta'a. Jechoonni asii gaditti wal jala darban hima sirrii ta'uuf akkamitti barreeffamuu qabu? Jechoonni wal jala darbanii jiru. Kanaaf hima sirrii ta'uudhaaf lagni Awaash guute jenna. Awaash guute lagni hin jennu. Lagni Awaash guute kan jedhu baarra kan jedhu filannoon baarra jiru sirriidha jechuudha. Kutaan arfaffaa afooladha. Qajeelfamni jalatti jiru keessaa immoo gaaffilee 31-34 jiran haala gaafatamteen deebisi jedha. Gaaffiin 31ffaan harkaan facaasanii ijaan funaanan deebiin hibboo kanaa maal ta'a? A. Barreeffama. C. Qalama. B. Qalama. C. Waraqaa. D. Qubeessaa. Kanaaf barreeffama ta'a jechuudha. Harkaan facaasanii ijaan funaananii. 32ffaa amma majii geessi biyya waliin geessi. Hibboon deebii kanaa maal ta'a? A. Qilleensa. B. Ija. C. Biiftuu. D. Bishaan. Amma majii geessi biyya waliin geessi kan jedhamtu biiftuudha jechuudha. Caadha. Galgalli harree kan bakka duwwaati. Bakka duwwaa galuun mammaaksa kana guutuu kan taasisu kami? A. Qeerransaa. B. Yeeyyii. C. Leencaa. D. Waraabessaa. Galgalli harree kan waraabessaati. Kan waraabessaati jedha. Deebida. 34ffaa jarjaraan karaa bula. Ergaan mammaaksa kanaa maali? A. Yoo jarjaran dafanii bakka yaadan gahu. B. Jarjaruun bakka yaadan irraa nama hambisa. C. Jarjaraan waan barbaade battalumatti argata. D. Jarjaruun hojii sirriitti hojjechuuf gargaara kan jedhu ta'edha. Kanaaf as keessaa jarjaruun bakka yaadan irraa nama hambisaa jechuudha. Jarjaraan karaa bula. Kutaan 5ffaa dubbisadha. Qajeelfama kana jalatti gaaffilee 35-40 jiran dubbisa asiin gadi irratti hundaa'uun deebisii jedha. Tole, dubbisa kana haa dubbisnu waliin. Sirna gadaa keessatti dhaloonni ce'umsa gulantaa gadaa tokko irraa gara gulantaa itti aanutti taasisan qabu. Ce'umsa kanneen keessaa tokko kan raabaa gara dooriitti jiloota adda addaa qopheessuun raawwatamudha. Jiloonni kunneenis iddoo garaa garaatti bifa adda addaan raawwatamu. Fakkeenyaaf Gujiitti jilli ce'umsaa kun jila qajimaa fi waddeessa murachuu yoo jedhamu, Booranatti immoo jila daannisaa murachuu jedhama. Qajima kan muratu miseensota dubartootaa yoo ta'an, waddeessa immoo miseensota dhiiraatu murata. Gadaa keessatti qajima kan muratu miseensota dubartootaa abbootiin warraa isaanii gulantaa doorii gahanidha. Sirni qaajima murachuu kunis sirna waddeessa murachuu dursee gaggeeffama. Kunis gadaan dubartootaaf kan dursa kennu ta'uu agarsiisa. Qaajima murachuun adeemsa mataa isaa qaba. Jalqaba dubartoonni qadaadduun isaanii waliin dhufanii qaajima siinqeef ta'u adda baasu. Itti aansuu qaajimaan qaajima nagaati. Dooriin doorii nagaati. Akkuma nagaan dooromtan nagaan gadoomaa bakka ani ga'e kana gahaa jettee eebbisuun qaajima muramu aggaamti. Maddisaa kitaaba barnoota gadaa kutaa 6ffaarraa fooyya'ee kan fudhatamedha. Kanaaf akka dubbisa kanaatti gaaffilee asii gadii deebisnaa jechuudha. Gaaffi 35ffaa akka dubbisa kanaatti Gujiitti sirni ce'umsaa gulantaa raaba irraa gara dooriitti taasifamu maal jedhama jedha. A. Sirna qaajimaa fi waddeessa murachuu. B. Sirna qaajimaa fi daannisa murachuu. C. Sirna waddeessaa fi daannisaa murachuu. Daani sirna daannisaa murachuu jedha. Gujiitti sirni kun sirna qaajimaa fi waddeessa murachuu jedhama. Booranatti immoo daannisa murachuu jedhama. Kanaaf aan deebida. Gaaffi 36ffaa akka dubbisa kanaatti yaadni sirrii ta'e kami? A. Waddeessa kan muratu miseensota dubartootaati. Dubartoota miti kan muratu waddeessa.
Qaajima kan muratu miseensota dhiiraati jedha wal jala dabarsee. Gadaan dubartootaaf dursa hin kennu jedha ni kenna. Waddeessa kan muratu miseensota dhiiraati jedha. Sirriidha kun. Waddeessa kan muratu miseensota dhiiraati. Daadha deebiin 36ffaa. Gaaffii 37ffaa dubbisni kun keeyyata meeqa qabaa jedha. Keeyyata isaa lakkoofni deemneeti. Keeyyata 1, keeyyata 2, keeyyata 3 qaba. Keeyyata 3 qabaa jechuudha. 38 akka dubbisa kanaatti siinqeen maal irraa tolfama? A. Muka qaajimaa. Muka qaajimaa irraa akka tolfamudha. Achi keessatti muka daannisaa irraa, muka waddeessaa irraa, muka hin beekamneedha. Qaajimaa irraa tolchamaa jechuudha. Yaadni ijoo keeyyata sadaffaa maali? Keeyyanni sadaffaa maal jedhaa? Keeyyanni sadaffaa kun isa kanaa jechuudha. Qaajima murachuun adeemsa mataa isaa qabaa. Jalqaba dubartoonni qadadduun isaanii waliin dhufanii qaajima siinqeef ta'u adda baasuu itti aansuuni qaajima nagaati, dooriin doorii nagaati. Akkuma nagaan dooromtan nagaan gadoomaa bakka ani gahee kana gahaa jettee eebbisuun qaajima muramu aggaamti jedha. Kanaaf qaajima murachuun adeemsa mataa isaa qabaa ka jedhu ta'a. Yaadni ijoo keeyyata sadaffaa adeemsa filannoo miseensota doorii miti. Adeemsa ce'umsa doorii gara dhaabaa miti. Adeemsa qaajima ittiin muramu. Adeemsa filannoo dooriiwwanii miti. Kanaaf caan deebiidha jechuudha. Keeyyata tokkoffaa keessatti hiikni jecha gulantaa jedhu maali? Gulantaa jechuun A. Fedhii, B. Michuu, C. Jila, D. Sadarkaa jechuudha. Sadarkaa jechuudha. D. deebiidha. Egaa qormaanni kutaa 6ffaa kan ministirii kan bara 2018 kana fakkaata deebiinsa. Kan baroota darbanii irraallee hedduu akka fayyadamtan abdii qabna.